Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jaallatamoo maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Ana obboleessa keessan Joosii Marabbaati. Waaqayyootti guddaa gammannaa har'as fedha Waaqayyoo ta'ee dubbii Waaqayyoo qabannee isiniif dhiyaanneerraa as istuudiyoo ifa biyya lafaa keessatti argamna. Hojjettoota istuudiyoo ifa biyya lafaa waliin ta'uudhaani har'a immoo bifa kanaanii as istuudiyoo kana keessatti argamnee jirra. Akkuma beekamu yeroowwan kanaan dura waliin turre yeroo bareedaa waliin qabaanneerraa barnoota itti fufaa ta'ee mootummaa Waaqayyoo maali? Mootummaa Waaqayyoo kan jedhu kutaawwan darban keessatti gara paartii afurii waliin baranneerra. Har'a immoo gidduudhaanii ergaa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Kanaaf isa waliin baranna jechuudha. Isa dura namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa ta'a. Ergaa Waaqayyoo na keessa kaa'ee ergaa Waaqayyoo akka dubbadhuu fi keessa koo kaa'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isa kanaaf qalbii keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaan namoonni iddoo garaagaraa teessanii biyya keessas biyya alaas kan jirtanii namoonni iddoo garaagaraa teessanii nu hordofaa jirtanii ergaan kun yerootti dubbii Waaqayyoo isa dhugaa iddootti dubbii Waaqayyoo gadi fageenyaan waliin barannudha waan ta'eef yaada keessan qalbii keessan guutuudhaan nu dhaggeeffadhaa. Ergaa Waaqayyoo biyya keenyaaf keessa koo kaa'e, ergaa Waaqayyoo waldaa kiristaanaaf keessa koo kaa'e, ergaa Waaqayyoo dhaloota kanaaf keessa koo kaa'e isan qabadhee isinii dhiyaadhe. Macaafa Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaanee amma 7tti waliin dubbifannee ergasii immoo boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 waliin dubbifannee isa booddee kadhata gabaabaa godhannee kaanee dubbicha waliin itti fufna. Nan dubbisa maqaa Gooftaatiin na waliin baafadhaatii dubbifadhaa. Kun hundi nu erga ta'e booddee geggeessitoonni gara koo dhufanii sabni Israa'el luboonnii fi Leewwonni iyyuu utuu hin hafin Kanaanota, Heetota, Periizota, Yibuusota, Amoonota, Mo'aabota, Gibxootaa fi Amoorota warra naannoo isaanii jiraniif hojii isaanii isa ceeggaasisaa irraa of hin eegganne. Namoonni Israa'el kun ofii isaaniiti intaloota sabaa naannoo isaanii hin fuudhan, ilmaan isaaniis hin fuusisan. Akkasitti sanyiin qulqullaa'an saboota naannoo isaanii jiranii wajjin wal make. Geggeessitoonnii fi gargaartonni warra biyya bulchanii amanamuu dhabuu kana keessatti warra jalqabaa turan jedhan. Ani kana yommuun dhaga'ee na'ee dinqifadhee gadda irraan kan ka'es uffata koo fi kittaa koo tarsaasee mataa koo fi areeda koo ofirraa ciree ofirra gadi nan taa'e. Sababii amanamuu dhabuu warra biyya itti booji'amanii deebi'aniif isa Waaqayyo inni kan Israa'el dubbate dhaga'anii warri romman ana biratti walitti qabaman. Anis na'ee dinqifadheen amma yeroo aarsaa galgalaatti achuma taa'e. Ani yeroo aarsaa galgalaatti lafan taa'ee gaddaa ture nan ka'e. Uffanni koof kittaan koo akkuma tarsa'ee jirutti jilbeenfadhee kadhataaf harka koo gara Waaqayyootti bal'isee yaa Waaqayyo koo ani nan yeelle shan keessaas nan cabe. Yakki keenya ol ka'ee mataa keenya caaleera. Balleessaan keenyas bantii Waaqa bira ga'eera. Kanaafis gara kee ilaaluu hin danda'u yaa Waaqayyoo koo jedha. Inni itti fufaati dubbisa. Ani garuu isa boqonnaa 10 lakkoofsa 1-2 irraa itti fufee dubbisa. Izraan balbala mana qulqullummaa duratti gadi gombifamee boo'aa kadhachaa cubbuu simachaa utuu jiru Israa'el keessaa dhiirri dubartiinis ijoolleenis tuuti sonaan baay'een isa biratti walitti qabamanii hirqinfatanii hin boo'an. Haleluuyaa. Isa lammaffaarraa kana sirriitti na wajjin dubbisa. Qomoo Elaam keessaa Shekaaniyaan ilmi Ye'eel deebisee Izraadhaan nuyi saba biyyichaa keessaa intaloota ormaa fuudhuun keenya Waaqayyo keenya duratti cubbuu hojjenneerra. Kana keessaa immoo Israa'elotaaf amma iyyuu abdiin jira. Haleluuyaa. Kana keessaa immoo amma iyyuu Israa'elotaaf abdiin jira. Kadhannee jalqabna. Isa jiraataa kan taate ati maqaan kee isa jiraataa jedhamtee kan waamamtu ati qulqulluudha mudaa kan hin qabne ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa amma dubbii kee akka waliin hirmaannuuf yeroo jaallatamaa yeroo eebbifamaa kana waan nu laatteef ulfinni kan keeti. Namoota amma iddoo garaagaraa ta'anii dubbii kee kana na wajjin hirmaachuuf jedhan haala garaagaraa keessa ta'anii biyya garaagaraa keessa ta'anii yaa Waaqayyo Gooftaa koo amma dubbii kee kana dhaga'uudhaaf yaa Gooftaa fuula kee dura jiran kan maqaa Yesuusiin
amma gurri qalbii isaanii banamee sagalee kana dhaga'uu akka danda'utti ayyaanni isaaniif anaaf isa baay'atu. Dhugaa dubbii kee kan namaa ibsu hafuura keessa qulqulluudha. Inni maqaa Yesuusiin nama gedderu sun, inni nama hubachiisu sun barsiisaa keenya hafuurri qulqulluun gara keenyaa dhufu. Har'a sagalee qabdaati. Namoota yaa Waaqayyo Gooftaa abdii kutataniifis, namoota yaa Waaqayyo Gooftaa waan godhaa wallaalaniifis, namoota garatti goraa wallaalaniifis, nama hundumaafis sagalee qabdaati. Har'a sagalee kee nutti dubbadhu. Ganaa dubbii keetiin inni ta'e sun seexanichi inni bara dhumaa dhaloonni dubbii kee akka hin dhageenye kan godhe garaa namaa kan jabeesse yaa Waaqayyo Gooftaa koo ammaa kaasee maqaa Yesuusin haa dhaamu. Ifa dubbii keetiin irratti saaqi'ati. Sagalee kanaan namoonni hiikamanii, sagalee kanaan namoonni jajjabaatanii ergaa kana dursaa kadhachuu waan barbaaduudhaaf daqiiqaa tokko harka keessan ol kaasaatiin haa wajjin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sagalee dubbatamu kanaan sagalee kanaan namoonni fayyan, sagalee kanaan namoonni hidhaan isaanii hiikamu, sagalee kanaan amma namoonni jijjiiraman, abiddi kee sagalee kanaan nama sagalee kana dhaga'u atuqu maqaa Yesuusiin. Sagaleen kun laphee namaatti ta'u, sagaleen kun garaa namaatti ta'u, sagaleen kun hafuura namaatti ta'u. Maqaa Yesuusiin sagaleen kun garaa namootaa argatu. Gooftaa kana waan gootuuf ulfaadhu. Yeroo keenya nuuf eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo guddaa bara keessa na eebbisu. Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaaneeti kan waliin ilaalaa jirru. Izraan boqonnaa 9 irra deemnee gaafa dubbisnu saba abdii kutate tokko, saba yaada Waaqayyo irraa kaate tokko, saba Waaqayyoon dhaggeeffachuu dadhabe tokko, saba akka dubbii Waaqayyootti jiraachuu dadhabe tokko argina. Sababii kanaaf immoo dubbii Waaqayyo irraa kaachuu isaaniif irraa immoo kakuu Waaqayyo isaaniif gale eeguu dadhabuu isaanii irraan kan ka'e immoo saba miidhama keessa jiru, saba abdii kutannaa keessa jiru, saba yaaddoo keessa jiru tokko argina. Oh, haleluuyaa. Egaa ani sarraa haala keessa jiru kana keessatti, sodaa keessa jiru kana keessatti, raafama akka biyyaatti keessa jiru kana keessatti, raafama akka waldaa kiristaanaatti keessa jiru kana keessatti ergaa Waaqayyo na keessa kaa'e tokko dubbachuu barbaade. Amantii guutuudhaan na dhaggeeffadhaa. Dhugaadhaan nama mana Waaqayyo sagalee kanaan jireenya namoota akka gedderu, sagalee kanaan namoota baay'ee Waaqayyo mana keessan irraa dukkana kan ni cabsu, namoota baay'ee Waaqayyo sagalee kanaan gara keessan dhufee akka isin fayyisu nama mana. Sabni Israa'el saba ormaa warra Yibuusotaa, warra Eetotaa, warra Peerizotaa wajjin wal makaniiru qomoo ormaa wajjinii. Fuudhaaf heerumaa wal makaniiru. Mancaa'eera sabni kuni, badeera sabni kun jedhanii dhaqanii Izraatti himan geggeessitootatu jechuudha. Sabni Israa'el immoo saba addaati. Sabni Israa'el immoo saba fo'amedha. Sabni Israa'el immoo saba Waaqayyo adda baafatedha. Oh, saba waa meeqa waliin dha'u miti. Saba Waaqa tolfama waaqeffatu miti. Saba seera mataasaa qabudha. Boqonnaa 10 irra deemtanii gaafa ilaaltan egaa Izraa'anii mana qulqullummaa duratti boo'ee gaddee utuu inni kadhachaa jiru, utuu inni qalbii jijjiirrachaa jiru argitu. Mata dureen irratti dubbachuu barbaade ammayyuu nuuf abdiin jira kan jedhudha. Oh, haleluuyaa. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Ammayyuu namni dhagaartu waan tokko sitti himuu barbaadan. Haalli itti keessa jirtu waan abdii si kutachiisu ta'uu danda'a. Wanta ilaaltee jajjabaattu dhabuu dandeessa ta'a. Akka bara Izraa san. Wanti ija keetiin argitu, wanta ati dhageessu, wanta abdii si kutachiisu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti yeroo abdii kutannu keessa jiraachuu dandeenya. Dhaloonni ola deemaa yeroo abdii kutate keessa jiraachuu dandeenya. Garuu sagalee tokkoon sii qabaan, garuu ergaa tokkoon sii qabaan. Oolaa rabaa hadigaa sookantaa raadiyaa. Har'as abdiin jira. Ela ati namni abdiin qabu jechaa jirtu kun, ati namni waa'ee keef abdii kutatte kun, ati namni waldaa kiristaanaaf abdii kutatte kun, ati namni biyya keessa jiraachaa jirtuuf abdii kutatte kun. Waaqayyo sagalee na keessa kaa'eera waan tokko sitti himuu barbaadan. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Ammayyuu siif abdiin jira. Iddoo garaa garaa teessanillee kan na dhaggeeffachaa jirtan. Biyya Arabaa keessallee kan jirtan. Namoonni mana namaa keessallee hojjetaa jirtan. Namoonni waan baay'eedhaan abdii kutatanii jirtan. Waaqayyo sagalee tokko na keessa kaa'eera. Sagalee tokko sii qaban. Nama biraa abdiin dhibuu danda'a. Biyya biraa abdiin dhibuu danda'a. Namoota baay'ee ilaaltee abdii dhabuu dandeessa ta'a. Akkuma Izraan abdii kutatee mana qulqullummaa duratti kufee boo'eennaanii isaan keessaa garuu tokko gara isaa dhaqee. Nuyi Waaqayyoon yakkineerra. Nuyi Waaqayyoon gaddisiifneerra. Nuyi Waaqayyootti balleessineerra. Garuu ammayyuu nuuf abdiin jira. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Ammayyuu jechi jedhu waan baay'ee of keessaa qaba. Yeroo Izraan mana qulqullummaa duratti boo'ee kadhachaa jiru kan sabni Israa'el eessa jira? Izraan maaliif boo'ee kadhachaa jira?
waan sadii godhe Izraan hin boo'ee hin kadhatee qalbii jijjiirrate mana qulqullummaa duratti kufe maaliif namoonni gara Izraan dhufanii akkasitti hin jedhani sabni Israa'el wal makeera sabni Israa'el dubbii Waaqayyoo irraa kaateera sabni kun baay'ee maal keessa deeman jettan reefuu garbummaa keessaa ba'a reefuu hacuucamuu keessaa ba'a saba reefuu miidhama keessaa ba'a jiru saba reefuu ifaa argaa jiru saba reefuu Waaqayyoo miidhama keessaa cunqurfamuu keessaa baasetu ammas cubbuu keessatti kufe saba Waaqayyoo barbaade saba adda ba'edha saba wal makeen turre sabi kun egaa maal godhanii isa Waaqayyoo qomoo ormaa wajjin waliin makinaa intaloota keessanii warra ormaatti hin heerumsiisinaa ilmaan keessan immoo warra ormaan fuusisinaa isin saba adda ba'edha jedhee Waaqayyo abboommii kana cabsan argitanii akka nama isinitti sabi kun saba garbummaa jala ture abdiin qaban reefuu ifaa argu kanuma gidduutti Waaqayyoon gaddisiisan Izraan hin boo'e Izraan hin gadde Izraan nama saba isaatii dhukkubsatu nama saba isaatii gaddu Lara hadikas nama saba isaatii miidhama saba isaatii miidhama kan isaa godhe fuula Waaqayyootti dhiyaatudha Izraan isa lamarree tokko dhaqee isin dubbisu utuu Izraan mana qulqullummaa duratti boo'ee kadhatee qalbii isaa jijjiirrachaa jiruuti qomoo Elaam keessaa Shekaaniyaan ilmi Yehi'eel deebisee Izraan akka jedheen nuyi saba biyyichaa keessaa intaloota ormaa fuudhuu keenyaan Waaqayyo duratti cubbuu hojjenneerra kana keessaa immoo Israa'elootaaf amma iyyuu abdiin jira Hallelujah amma iyyuu abdiin jira kanuma keessaa iyyuu cubbuu keessatti kumneerra eenyu keessaa nu kaasee dhaalu sabni kun Waaqayyo nutti dheekkama jechaaru sabni kun garuu kanuma keessaa haala irraa baadiyyaas abdiitu jira egaan isaan waa tokko dubbachuun barbaada amma iyyuu nuufis abdiin jira waan baay'een abdiin nu kutachiisuu danda'a olla deemaan baay'een isa karaa irratti kufeera mootota biraa falli dhibeera gurguddoota biraa falli dhibuu danda'a beektota biraa falli dhibuu danda'a garuu nuuf ammayyuu abdiin jira Lara dias garuu nuuf ammayyuu abdiin jira abdiin kutin haala kee ilaalte abdiin kutin waan baay'ee ilaalte akkati ilaalte akkati yaadde ta'uudha yoo dhiise namnati yedde namna tabdatti noo sigatayyuu wanti baay'een sa abdii si kutachiisayyuu waan tokko sitti himan abdiin jira abdii akkamiitu nuuf jira sa jedhu kanan gabaabse dubbachuu barbaada abdii akkamiitu nuuf jira inni tokkoffaan abdii deebinee jiraachuu Hizqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1-10 dhannee waliin dubbifanna harki Waaqayyoo ana irra ture inni safura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture isaanis baay'ee goganii turan inni isaan gidduu asiif achi na adeemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'a ree naan jedhe ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka nan jedhe ammas lafee kanatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa nanaa dubbii Waaqayyo dhaga'i jedhe naan jedhe Waaqayyo gooftaan lafee kanaan kunoo ani hafuura sittan galcha ati sin jiraatta ani ribuu si keessa nan kaa foon sittan godha gogaa sittan uffisa hafuura si keessa nan kaa ati sin jiraatta yommus ani Waaqayyo akkan ta'e hin beekta jedhiinii jedhe Hizqeel boqonnaa 37 kanarratti Hizqeel harki Waaqayyo ana irra ture hafuurri Waaqayyo gara lafa onaatti na geesse dachaa lafeen gogaan keessa ture keessa na dhaabe achi keessa na geesse dachaa lafee gogaan keessa jiru jechuun ilaaluunsa kan namatti hin tolle keessa deemuunsa kan namatti hin tolle dachaa kana keessa deemsisa hafuurri qulqulluun gaaffii ulfaataa tokko na gaafatee lafeewwan kun jireenya argachuu danda'u lafeewwan kun deebi'anii jiraachuu danda'u jedhee na gaafate akka jedhe Hizqeel immoo gooftaa koo kana si duwwaatu beekaa jedheen sabni kun saba abdii deebi'ee jiraachuu qabu miti sabni kun saba hafuurri isaa du'edha saba ikoonoomii isaa du'edha saba hariiroo isaa Waaqayyo wajjin qabu du'edha waan tokko duwwaadhaan du'e miti sabni kun sabi Hizqeel argaa jiru kun lafee goggogaa ta'eera lafee duwwaa miti lafee goggogaa ta'eera lafee goggogaa kana keessa na adeemsiseedha jireenya qabaachuu deebi'anii jiraachuu danda'u nan kana si duwwaatu beekan jedheeni har'ayyuu dhuguma waa'ee keenya yoo laalle haala keenya yoo laalle waan baay'ee isaa yoo laalle kana Waaqayyootu beekanu jechisiisa abdii deebinee jiraachuu qabna garuu waan baay'ee nurkatti du'eera mul'anni nurkatti du'eera ta'a barnoonni keenya nurkatti du'eera ta'a diinagdeen keenya nurkatti du'eera ta'a akka waldaa kiristaanaatti waan baay'ee nurkatti du'eera ta'a
akka biyyaatti waan baay'ee nurkaatti du'eerata. Garuu ergaa tokkoon qabaan biyyaaf kan waaqayyo na keessa kaa'e dhalootaaf kan waaqayyo na keessa kaa'e ammayyoo abdiin jira. Abdichi isa kam? Abdii deebinee jiraachuu. Hoolaa raadiyaa. Abdii deebinee haareffamu. Abdii deebinee jiraachuu. Egaa maaltu si jalaa du'e? Maaltu sirkatti du'e? Abdii deebitee jiraachuu qabda. Deebi'ee si jiraata maqaa Yesuusiin. Ilaa amantiidhaan dubbadhaan wanti si jalaa du'e kun abdii deebi'ee jiraachuu qaba. Maaliif? Waaqayyo xaafuura jiraatu itti erga. Isa lammaffaan dubbadha. Abdii iddoo keenyatti deebi'u. Ermiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa 19. Kanaaf waaqayyo anatti dubbatee ati yaada kee gara kootti yoo deebifte ani iddoo keetti sin deebisa. Hojjetaa koos hin taata. Ati dubbii waa'ee hin baafne dhiiftee isa waa'ee baasu yoo dubbatte afaan anaaf hin taata. Isaan gara keetti deebi'an malee ati gara isaaniitti hin deebi'inidha. Haleluuyaa. Waaqayyootu Ermiyaasiin akkasedha. Yaada kee gara kootti yoo deebifte ani immoo iddoo keetti si deebisa. Obboloota koo keessumaa amantoonni na dhaggeeffachaa jirtan, tajaajiltoonni na dhaggeeffachaa jirtan dhugaa isinitti himuudhaaf har'a iddoo gadhiifneera. Har'a iddoo hin jirru nu iddoo waaqayyo nu kaa'ee hin jirru nu waldaan kiristaanaa iddoo waaqayyo ishee kaa'ee hin jirtu. Tajaajilli keenya iddoo waaqayyo nu kaa'ee hin jiru. Iddoo gadhiifneerraa waaqayyo iddoo keenyatti nu na deebisu. Egaa ati yaada kee gara kootti yoo deebifteedha. Ermiyaas gara gararraa isaatti waan baay'ee dubbateera. Ani abdii kutadheera. Jiraachuun koo yoo dheefa baareera. Guyyaa dhalatee abaareera. Saba isaa kana ilaalee haala keessa jiru ilaalee waan baay'ee jechoota waa hin baafne baay'ee dubbateera. Yaada waa hin baafne haasaa waa hin baafne dhiistee yoo na dhaggeeffatte garuu yoo yaada kee gara kootti deebifte garuu hoolaa raadiyaa ani immoo iddoo keettan si deebisaa'edha. Haleluuyaa. Waaqayyo har'a iddoo isaatti nu deebisuu barbaada. Nuyi yaada keenya yoo deebifan garaan keenya yoo deebi'e yaadni keenya yoo deebi'e waaqayyo iddoo keenyatti nu deebisuu barbaada. Utuu faarfattuu iddoo kee kan gadi dhiifte, utuu lallabdu iddoo kee kan gadi dhiiste, kaleessatu waaqayyoof hojjettu iddoo kee kan gadi dhiiste. Ergaa tokkoon sii qaba. Yaada kee gara waaqayyootti deebifadhu. Yaada kee gara waaqayyootti deebifadhu. Waaqayyo iddoo keetti si deebisa. Hafuuraan iddoo keenyatti nu deebisa Waaqayyo. Dinagdeedhaan iddoo keenyatti nu deebisa Waaqayyo. Kiristaanni iddoo gadhiifneerraa iddoo keenya durii hin jiru. Namoonni baay'ee jaalladhu, namoonni baay'ee kabaju tokko guyyaa tokko namni waaqayyo guddaan tokko akkas nuun jedhe. Dur Pheenxeetti warri biyya lafaa gaafa itti dhufanii karaarraa goranii darbu ijaaf ijatti ittiin adeemanii. Ilaa Pheenxeen dhufanii irraa goru. Har'a garuu tokko taananii maaliif kiristaanni iddoo gadhiifneera? Fakkeenya kana isinitti meefi dhuguma yoo addoon jiru. Pheenxee kaleessaa sodaatanii irraa goru. Ija isaa laaluu hin danda'an. Maaliif iddoo warri kaan dhaabatu hin dhaabatu. Waan inni kaan haasa'u haasa'u. Biyyi lafaa abdii kutanna haasa'a. Biyyi lafaa sodaa haasa'a. Pheenxeen garuu akkasittiin haasa'u. Pheenxeen sodaatama ture. Mandara keessa jiru Pheenxeen sodaatama. Haala raadiyaa. Ollaa keessa jiru Pheenxeen sodaatama. Biyya Pheenxeen keessa nu sodaatama ture. Har'a garuu tokko ta'an. Garuu iddoo tokko dhaaban. Har'a garuu haasaa tokko haasan. Waaqayyo iddoo keenyatti nuun adeebisu. Hafuuraan iddoo keenya hin jiru. Jilbaan iddoo keenya hin jiru. Waaqayyo har'a iddoo keenyatti nuun adeebisu. Waaqayyo iddoo keenyatti akka inni nu deebisu nana manaa dhumarratti immoo waaqayyoon hin kadhannu. Inni sadaffaanii abdii deebinee ijaaramuuti. Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 10. Na wajjin dubbifadha akka jedha maqaa gooftaatiin lakkoofsa 10 irraa. Ani namoota guutummaa mana Israa'el isin irratti nan baay'isa. Mandaroota keessaas namni hin jiraatu. Warri diigamanis deebi'anii in ijaaramu. Sabni kun egaa diigameera. Abdii deebi'ee jiraachuun qabu ture. Waaqayyo garuu akka jedhaan ani guutummaa mana Israa'el irratti saba nan baay'isa. Deebisee isinan jiraachisaa jedhaan. Kanaaf abdii deebinee ijaaramuu qabna. Waan nu jalaa diigame, waan nu jalaa faffaca'e, waan nu jalaa toora gadhiise abdii deebinee ijaaramuu qabna. Haleluuyaa. Inni nu jalaa diigame deebi'een ijaarama. Wanti nu jalaa diigame, wanti nu jalaa faffaca'e maqaa Yesuusiin nan jedha. Sababii Waaqayyo ergaa isaa erge kanaan deebi'ee nuuf hin ijaarama. Siinis wanti si jalaa diigame siif hin ijaarama maqaa Yesuusiin. Kanaaf abdii deebinee ijaaramuu qabna. Abdiin akka nuuf jiru dubbannee abdii akkamiitu nuuf jira? Abdii deebinee jiraachuu jennee, abdii iddoo keenyatti deebi'uu jennee, abdii deebinee ijaaramuu jennee. Abdii deebinee ijaaramuu argachuudhaaf iddoo keenyatti Waaqayyo akka nu deebisuuf
waaqayyo deebisee kan nu ijaaruuf moo ga'ee keenya maal gochuu qabna? Har'a maal gochuu qabna? Tajaajilaan maal gochuu qaba? Waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi? Tokkoffaan abdii keenya waaqayyo irra godhachuu yookiin waaqayyoon qofa amanachuu. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin aareeffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. Hin fiigu, hin dadhaban, hin adeemu garuu hin mudhukanidha. Haleluuyaa! Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu gararraasaa maaltu jira isinii dubbisa. Ijoollonni hin dadhabu, hin mudhukus, dargaggoonni gufatanii hin kufu. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin aareeffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. Hin fiigu garuu hin dadhaban, hin adeemu garuu hin mudhukanidha. Isanni garuu jedhu sana wal qabataa isinii dubbisa isa gararraa. Ijoollonni hin dadhabu, hin mudhuku, dargaggoonnis gufatanii kufu. Maal jechuudha? Warri humna qabaniyyuu, warri aangoo qabaniyyuu, warri taayitaa qabaniyyuu, warri beekumsa qabaniyyuu, warri silaa abdii qabu jedhamaniyyuu hin kufu, hin mudhuku. Garuu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Haleluuyaa! Humni isaanii hin aareeffama. Akka joobira halleedhaan ol hin ka'u. Haleluuyaa! Warra kam? Warra waaqayyoon abdiidhaan eeggatan. Egaa deebinee akka ijaaramnuuf, deebinee iddoo keenyatti deebi'uudhaaf, abdii deebinee jiraachuu qabaachuudhaaf, abdii deebinee ijaaramuu qabaachuudhaaf, abdii keenya tokkoof tokko waaqayyo irra keeyachuudha. Nama abdachuu miti, waan biraa abdachuu miti, waaqayyoon abdachuudha. Waaqayyoon abdachuu jechuun waaqayyoon amanachuu jechuudha. Namni waan baay'ee amanata. Inni kan qabeenya isaa abdata, inni kan fira isaa abdata, inni kan waan baay'ee amanata. Qabeenya keessa hin amanatin, beekumsa keessa hin amanatin, jabina keessa hin amanatin. Waaqayyoon amanachuun ulfina waan ta'eef, waaqayyoon amanachuu qabna. Waaqayyoon iddoo keenyatti nu deebisa. Haleluuyaa! Lammaffaan gara waaqayyotti deebi'uu fi fuula waaqayyoo barbaaddachuu. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7:14 waliin dubbifannu. Asidha maqaa gooftaatiin. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gad of deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaa irraa deebi'anii yoo ana kadhatan ani waaqa irraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaanii isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisa. Haleluuyaa! Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an gad of deebisanii yoo ana barbaaddatan yoo ana kadhatan waaqayyo immoo akkasidha. Ani immoo araara isaaniin godha. Ani waaqa irraa isaaniif nan dhaga'a. Gara isaanii nan ilaala. Saba kanas deebiseen fayyiseedha. Ana barbaaddatanii yoo gara kootti deebi'an yoo na dhaga'an. Egaa furmaanni keenya waaqayyoon dhaga'uudha. Furmaanni keenya fuula waaqayyoo barbaaddachuudha. Furmaanni keenya jilba keenyaan gara waaqayyootti iyyuudha. Waan abdiin hin jirre fakkaachuu danda'a. Garuu nuuf abdiin jira. Deebinee ijaaramuudhaaf garuu iddoo keenyatti deebi'uudhaaf garuu wanti nuyi gochuu qabnu fuula waaqayyoo barbaaddachuudha. Onlaayinii isa kaan irraa buune. Kiristaanni baay'een irra tiiktookii irra malee, kiristaanni baay'een irra miidiyaa irra malee, kiristaanni baay'een irra fuula waaqayyoo dura hin jiru. Fuula waaqayyootti ol deebi'uutu nuu ta'a. Koolatti ol deebinee waaqayyoon kadhachuutu, waaqayyoon barbaaddachuutu nuu ta'a. Waan baay'een na dhibaanaan tajaajilaan keenya baay'een, faarfataan keenya baay'een irra miidiyaa irra ool. TikTok irra ool, fooloowarii barbaada malee fuula waaqayyoon barbaadu. Kunnum baasu, inni nu baasu fuula waaqayyoo barbaadudha. Dhugaan isinitti masheemiin obboloota ko. Nuyi saba keenyaaf, nuyi waldaa kiristaanaatiif yerootti ol gallee fuula waaqayyoo barbaadnu yerootti waaqayyoon kadhannudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa namni dubbii kana dhagaartan geggeessitoonni keenya, tajaajiltoonni keenya fuula waaqayyoo barbaaddan waaqayyo saba kana hin oolchu, waaqayyo saba kana hin gargaara. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Jireenya dhugaa jiraachuudha. Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13. Na wajjin dubbisaa. Waaqayyo sabni kun dubbii afaan isaatiin anatti hin dhiyaatu. Ulfinas anaaf hin kenna. Garaan isaa garuu anatti fagoodha. Akka abboommii namaatti barsiifamanitti ana sodaatu. Akka abboommii namaatiin barsiifamanitti ana sodaatu. Waaqayyo sabni kun garaa isaatiin anarraa fagoodha. Afaan isaatiin natti dhiyaata. Afaan isaatiin na waaqessa. Jireenya dhugaa keessa hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jireenya dhugaa nurraa barbaada obboloota ko. Deebinee iddoo keenyatti nu deebisuudhaaf waaqayyo. Deebinee akka jiraannuu fi jireenya dhugaa nurraa barbaada. Jireenya feekii ta'e hin barbaadu waaqayyo. Waaqeffannaa feekii ta'e hin barbaadu waaqayyo. Jireenya dhugaa barbaada waaqayyo. Haleluuyaa! Jireenya isa dhugaa ta'e gara jireenya dhugaatti deebin. Jireenya gowwoomsaa, jireenya sobaan guute. Jireenya waaqayyoon hin gammachiisne jiraachuun jireenya isa waaqayyoon irraa barbaadu jireenya dhugaa jiraan. Haleluuyaa! Waaqayyo sinaa eebbisu. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Waldaa kiristaanaaf abdiin jira. Dhaloota kanaaf abdiin jira.
dhaloota abdii kutate kanaaf, dhaloota yaaddee kanaaf, dhaloota sodaate kanaaf Waaqayyo ergaa tokko na keessa kaa'eera. Ammayyuu abdiin jira. Haleluuyaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Kadhannee xumurra. Na wajjin amantiidhaan kadhadhaa. Abdiin bara baraan jiraatus yaa Waaqayyo Gooftaa, inni dukkana ibsitu, inni waan hin jirre jiraatti deebistu. Sagaleen kee abdii namatti godha. Yaa Waaqayyo namoota abdii kutatan kanaan, lafa abdii kutateen, dhaloota abdii kutateen, abdiin jiratti hin jette. Abdiin jira nuun jette. Iddoo keessanitti isinan deebisa jette. Deebiseen isin ijaara jette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abdiin saba kanaa deebi'ee ijaarama. Sabni yaa Waaqayyo waan garaa garaan miidhame kun, abdii kutannaa keessa jiru kun, abdii isaa du'e deebi'ee haa ka'u. Akkuma Hisqi'eel lafee gogaa keessa na adeemsisi. Deebi'ee jiraachuu danda'a innan kana si duwwaatu beeka jedhe. Maqaa Yesuusiin abdiin keenya du'e Gooftaa deebi'ee haa jiraatu. Abdiin dhaloota du'e, abdiin yaa Waaqayyo Gooftaa, abdiin hafuuraa, abdiin ikoonoomii keenya, abdiin jireenya keenya, abdiin egeree keenya du'e. Maqaa Yesuusiin deebi'ee jiraatu. Ola deemaan abdii kutate kun, guddaan abdii kutate, xinnaan abdii kutate kun, maqaa Yesuusiin abdiin isaa haareeffamu. Sagalee kanaan namoota iddoo garaa garaa ta'an na dhagaa jiran kanaaf abdii isaanii haareeffamu. Haleluuyaa. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dhugaa dubbii kee waan nu barsiisteef ulfaadhu. Maqaa Yesuus isa jaallattuun. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaa. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa ta'a. Ergaan kun namoota hundumaa bira akka ga'uuf share like gochuudhaan viidiyoo kana namoota hundumaa biraan nu ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammayyuu nuuf abdiin jira. Ameen.